Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube sinin jechaa egaa abdiin saleekkaadhaanii mana ajaa'ibaa keessatti galfatee jira. Eessaan baataa simbaasuu asumaraa fi asumattan bijaamaa sii fidaa uffattee ni ciiftaa. Hin ciiftaa ciisii irraftaa rafii jedheenii jira jechuudha. Salii kiyyeen immoo irrafu abadan yoo jettullee dubbatteetoo jirti jechuudha. Egaa abdiin ani waan baay'ee ishii gaafachuu yaaleera, garuummoo ishiin natti himuu hin dandeenye. Kaameeraa kiyya dhokfadheeni asumatti ishii gaafadha. Mana kana keessatti itti cufeen mana kana keessa jirti. Waan ishiin kana hundumaa gootee fi waan ishiin mana koo akkasumas illee waan goote tokko tokkoon akka ishiin natti himtuun barbaada jedhe jechuudha. Sanaa booda gaafa waamuu mee ati waan goote hundasaayyuu natti himi jedheen jechuudha. Maalan sitti himaa? Ani waanan godhe maaliin qabaa? Sana hundumaa kan godhe ililliidha. Ililliitu akkas godhe. Ani immoo jalqaba isaa kaniin ani baqachaa turee fi ililliitu poolisaan na barbaada tureeyyuu. Jarri kun sana hundumayyuu arraanfattu sana booddee mana kootti deebi'a jedheenanii jette jechuudha. Miti waan balleessite qabdaa natti himi jedhe jechuudha abdii. Yaa abdii qo'e kan jennu jechuudha, nuyi kan nu dhibee nu irratti diraamaa hojjettu mooyii dhuguma wanti kun siniif hin galu mooyii maalidha qome? Gaafa jalqabaa ati nyaata sana nyaattee gottotamtee gara manaatti galte jalqaba isaa ati sa'aatii 24 na waamaa turte saleekkaanii. Waan ishiin na waamtu fan hin beeku, ililliin mana hin jirtu. Maalumaaf iyyuu haa ta'u maali kaameeraan keeyyachuu barbaada jettee kaameeraa keeyyattee ishiin kutaa ciisicha ishiititti si waamnaan iyyuu lakki asitti kottu jetteeni addabaabaa irratti osoo kaameeraan jiru kan nyaata sana nyaatte jechuudha. Kan ishiin gottottee ol si galchite viidiyoo irra jira jechuudha. Gaaffii maalii barbaachisame kun? Seeratti dhiyeessitee leenjistee qaxaqqaccistee maaliif akka kana hundumaa akka ishiin goote maaliif akka kana sirraan geesse ifa baasuudha. Dhugaan siin jedhe ifa baasuudha jechuudha. Siinii jechuudha. Amma hordoftoota dhugaan siniin jedhe jechuudha. Waanuma namoota tokko tokkoof gadditaniyyuu hin qabdan jechuudha. Hojii hojjetu jechuudha. Hojiidha jechuudha kun malee jechuudha. Utuu jechuudha wanti godhamaa ture, wanti hojjetamaa ture harkasaa keessa jiru jechuudha. Inni ganaa gaaffii ishee gaafatuuf maalidha? Ishiin immoo akka nama bo'uu taate jechuudha. Diraamaa hojjettu dhugaa jedha. Nurratti moo nuti akkasiin nurratti diraamaa hojjettanii nuti isinii gaddinu omaan godhiina isiniin jechuun jaaladha. Abdiin immoo jechuudha osoo duuteettayyuu ta'ee baqqaatan manuma jechuudha. Borus immoo kan biraas irratti hojjetti abadan siif hin oolu. Mana kootti deebi'een gala. Anamma sin tasgabboofta hidhedheeni malee ililli sin sodaadhu, si'i sin sodaadhu, na jalaa bani balbala sin jechaa jirti jechuudha. Wanti gootu tokko illee hin jiru. Abdiin abdii kaleessaa miti jetteetta miti. Ati suma kaleessaa tan immoo sittan himaa jechuudha. Osoo isa kaleessaa ta'uu baatteera ta'ee qabsiifta ture jechuudha. Gaaffiin barbaachisu kan sirratti hojjete ishiidha. Kan si leenjisaa ture ishiidha. Kan yeroo darbee jechuudha qoricha sii laatee obbira algara si bulchee sitti taphachaa ture kan birdilibsiidhaan akka of shaffante gara mana keetii yookiin immoo gara kutaa keetiitti galchu taasise ishiidha jechuudha. Diraamaa baay'ee sirratti hojjetteetta. Gaaffii tokko illee hin qabu jechuudha kuni jechuudha. Gallakkisuu baattee nu hin maallu dhibe garuu hin miidhaminaa. Kanaafiyyuu akkana godhaa siniin jechaa jira. Sin dhaga'uu diddan isa sin dhaga'uu diddan immoo nuti immoo viidiyoo keessa dhaggeeffannee waan sin jettan qaxaqqaan irraa dubbanna jechuudha. Nutis hojjettoota taana bakka hojjettoota taana hin hojjannu bakka isa kanadha siniin jechuun jaaladha. Haa ta'uyyuu malee egaa ishiin maal abdiyyee nan galaa nan baa sa'aatiin deeme jalqaba isaas waan ta'e gaafateera garuu ani viidiyoo sana hin dhaggeeffanne. Garuu maaliif na nyaachifteedha jedhaan natti fakkaate kaa malee maal gaafataa isiniin jechuun jaaladha. Ishiin immoo dhugaan baatu amala ishee keessaa hin kakatte jechuudha. Asumatti kakatte dhugaan isiniin jedhe ishiin
billaa kana ciniini dhagaa harka keetiin qabadhu kakadhatu jedhanii saleekkaan kakachuudhaan duubatti hin deebitu jechuudha. Hin mormiti immoo baay'ee nama mormiti jechuudha. Ani dubartiin mormitu hin jaaladhu. Gootee dubartiin mormitu jechuudha. Baay'ee mormiti jaalattee miti afuratu keessaa morma jechuudha. Kanneen immoo badee fi jette waan kun bilbila na harkaa fuutee caccabsitee turte amma immoo bilbila baafadhee kinoo jira jette. Waan kun immoo sirratti hojjatte dhugaan siin jedhee si miiccisiistee hanga seexanaa kee boqonnaa dhabsiistoo dirrasiitti jechuudha. Gootadha ishiin የማንኛውም ቤንዴም ፈይጀቻኒ ቱሬ ishiin immoo gaafa ishiin balbala saaqachuudha baate balballi qulfiidha. Ani sifaana hin bulu mana kana keessa hin bulu waan kaayeffatte qabda mana ga'u maaliif kireeffatte ani mana kanaa keessa seenee hin beeku kanaaf iyyuu qulfiinatti kenniiti sana booddee ani duuba ati deemta ati barandaa bultaa an keessan bula gana mannaatti dhufte immoo qulfii jalaanaan sitti darbadha jetteen jechuudha. Akkasitti yoo ta'e dhugaa rabbi kana hojii jechaan isa akkanaati bakka abshaalota. Maal ishiin dhugaa rabbii qo'aa kan hin jedhani magartuun eessa geessee eessatti baqattee eessa turte siniif haa ta'u wantumti hin jettan inni biraa immoo caaltuu dubartii kan hin fakkaanne wal diigetti moo maal jettee wanta akkasii immoo dhufteetoo jirti. Ani eessa akka isaan yaa'an hin beeku lafa isaan dhufanii ani hin beeku ishiin kun immoo akkaataan bilbila ishee ittiin qabattu yoo caaltu sin caalti hin jedhe. Ugaandaadha garuu ishiin kun Ugaanda fakkaatti Oromoof beetti malee hin baratte online irratti natti fakkaate haa ta'uyyuu malee gaa caaltuuni nama hundumaatu itti fayyadama natti fakkaate miidiyaa sana dubartoota addunyaa kanarra yookiin immoo biyya kana keessa jiranii anaanaaf hin galle nuti iyyuu kaleessaa osoo hin beekin jaalalatti galleetu kinoo kanarra buune nu irraa barachuu diddaniitu jaalala jettu ishiin kun immoo waan haaraa dhufte fakkaatti dursiitii of qulleessi dhiqadhu miiccadhu dibadhuuti sana booddee jaalala eegalii qarshiittiin maatii kee biraa dhufteeyyuu yoo nan kaffalleefi mee maalidha ajjii malee dhiirri hin jiru ajjii malee namni qabu hin jiru mooyi magaalaa kana keessa hin jiru mooyi biyya Itoophiyaa keessa hin jiru mooyi maalidha. Furdannaan maasinitti fakkaate namni hojjetatu hin jiru namni dabqee bulu hin jiru mana hidhaa keessatti maaliif jaalachuu barbaaddanii safuu ajaa'iba dhugaa rabbi ajaa'iba eessaa yaa'uun jedhame ani eessaa yaa'uu maalidhaa qo'amanii kan hin jedhu leenjifamanii dhufu moo afuura wayitu sassaaba inni silaayi amala ajji keessaa immoo abadan ani sin jaaladha sin kabaja narra deemtaa mataa keetii kaasee hanga miila keetiitti warqiin sitti naqaa sarratanyaan si qaxaraa gara haadha manaa kootii immoo gara caaltuu gara haadha daa'ima kennattu kaa gaafa jedhani naqu gara galeeyyuu ishiin ilaalu maallaa gooteet maallaa oolteet jedha jechuudha. Isa kana dhagaayii ammas taanaani kan caaltuu kana dhaggeeffadhee hin xumurre dhugaa dubbachuun na turkiin baay'ee na rakkisaa ture. Sababni isaayyuu egaa akkanani waayifii hin qabne ni beektu fagoorra dhaabeen jechuudha egaa buluu eerfoonii buluu toosii sanaan kan inni fayyadamu na fuudite jechuudha. Kanaaf immoo inni hojjedhaa kottaati. Oromoo ijoollee keenya kottaa yuutuubii hojjedhaa isa dhugaan siniin jedhe kottaa wal jajjabeessaa warri waayifii qabdan fa'i warri qaxaloota jechoota kan qabdan dubbachuu kan dandeessan diraamaa baacoo garaagaraa qoosaa garaagaraa kan dandeessan jechuudha. Nama narrabsina malee yuutuubii kanarratti dhuftanii hojjetachuu ni dandeessu siniin jechuun jaaladha. Kottaa hojjedhaa isa kanadha. Anammoo subscribe like na gochuun na jajjabeessaa siniin jedha gooftaan sinaa eebbisu.